Abu isin mareedha isin qarargi isin arsimaal waan jawsan wada community ilaalcha keessan keessaa baha qarshii guddaa itti baaftanii duraanuu qarshii 100 guutuu itti baastanii miciyoo tanaan kaleessa fagartee fiizaa firii kana deebisurra osoo saniin deebisne gartee dalagaa xiqqoo takka yoo hanga hafidhe haa xiqqaatu harkattee dalagaa san seentee dalagaa san irratti amma warri kunoo agarru qaysiin kana dura gurguraa turtees waan akka huccuu dukkaana keessa dhaabbattee Support takkaa jirtu gootanii jirtanii kana dura illee jecha dalagaa takka haaseen too xiqqoo dalagattee harka waa qabattee aboo hangana hanga dhihaa jettu san booda waan akka suuqii takka seentee support illee irra godhanii yoo banattee guddatte obboleettii ta'e nyaamaa rakkoo takka qabu. Jara kee. Yoo maal nama daddarbitan. Dalagaa yoo shaggitu ati gartee dhugatti imaanallee jabeessitee waan amma jettu kana gartee dura hojii ilaaltee fi hojii gartee osoo isin fiizaa kana kaansiiliin goone itti seentu yoo isii galchite arafaat ammoo waan san hojii san deemtee hojjechuudhaaf yoo fedhii qabaatte sigalee hojjedhu achirratti xiqqoo haa namni gartee eega hojjettee harka waa qabatte lammii yoo bireeyyin kiyyo waan hanganta kan harkaa qaba irratti xiqqishoo waan gargaara yoo ittillee rakkoo takka hin qabu wallahi akkasitti irra bareeda akka haara warri amma kaansilii isiin dalagaa niin galaa birri xiqqishoonillee taanaan yeroo isiin warri kaansilii jechaa jirtanis namni kaansil godhullee niiraatti harkata kana beeka kaansil godhuudhaaf niiraatti harkata gartee isiin amma kaansil sanillee niiraatti baaftee niiraa sanillee isin warra asirra jiru kana obboleessa keenya murtii guutuu dabalatee jechuun waan san gargaartanii eega isin geessan niiraa kaleessa baay'isuun bilaash taa'ee jechuudha bilaash taa'e obboleeyyan kee suutatti walii galaadhaa yaada tokko wal jala deema yoo shaggituun gartee akkasitti galuu dandeesse shaggituu gartee waa hunda isii adireessi piroofaayil adireessi isii irraa fudhadhaa haa dalagaa laaltuu fi dalagaa sana haaseentu achi xiqqoo haa dalagattu waan maaliif waan xiqqoo takka hin taane irratti hidhaanii fi dukkaana akka onlaayinaa kana banattee keessa dhaabbattee haa dalagattu maali obboleettii teessanii. Barraanaa kan naamee salaamu alaikum waggaa takka. Waalaikum salaam fitadde kanuma yaadni qe'ee. Ani waan hin jechuu barbaade namayyuu yaada qabda kannattanii galatoomaa hedduu sin jaaladha hedduu sin kabajaa duraan dursee akka dhufeenillee akkaataan itti dhufee namni nu hordofu hin beekaa akkaataan bika kana itti gallee hin beekaa sigalee ani akka dhufee mana Oromoo ture sila akka dhufee mana Arabaa galee afaan Arabaallee nan baradha qalabbiin hin dhufne fiiza firiin hin dhufe namni fiiza firii qabu afaan kanatti hojii galuun hedduu rakkisaadha. Sigalee afaan Arabii hangaan ani mana shukriyaa dhufee shukriyaa nama biiroo asii dhuunfaa asillee Itoophiyaallee nama dhuunfaa nama seeraan dalagu afaan Arabaa xiqqashoo maqaan kee eenyu maal dalaguu beekta akkamitti hojjetta waan jedhan deebisaa xiqqashoo erga isii bira dhufe isiin na barsiiste afaan sitii na bira teessee jecha ijoollee meeqa jecha tana boodarraan xalfiiza darabbiin dhufte nama 5 nama 4 hojii arraan tana biiroon qullaa taa'u jirti jecha arabni dhufeetuma deema intarbii bakka intarbii sanitti intarbii kufee na gaafatan gaafee seeraan hin deebisu. Inna maaltu jira rakkoon guddoon tana malee ilmi namaa tokko maallaqa seeqan malee suuqi sin garsiisu. Alleen akka nama kamuu cabsee guusee dalagadhee hojjedhee jiraachuu nan barbaada. Rakkoon tiyya guddoon namni fiiza firii qabu mana Arabaa hin galu. Tana malee waan biraa miti. Shukriyaan dammoo ani kaansilsi godhee sin galchu jettee maal hojii naasoyitee na teessisu jirti. Sigalee kaansilillee sin godhettee na gaafatte maallaqa kanagaa. Fiiza firii kana dheengadda 100,000 micaa ijoollee nyaata harargee akka nama takkaan na dhaabbattee na gargaartuu na cinaa dhaabbattee na fidde kaansileeshinii akkamitti goota kuma wayee. Mee kaansileeshinii bira qotiiti shaggituu tana bira deeyitee ni dalagatta amma kunoo dalagaa ni galchatte. Mee fayyidummaan arafaatu maali? Naa galuu dide karan. Fadhaaf jechuun mee walumaa galattuu dhugaa banna ni dalagattaa deemte. Barjaalibsaa fayyaa dubbuma xiqqoo tokko kana guddate malee shukriyaa si jimmar hojii nagalchuu hin dandamne ana dhiisi ijoollee afaan hin beekne rakkoon guddoon nama fiiza firii. Amma waa'ee shukriyaatti dhiisi miciyoon dalagaa siin galchaa kunoo ijoollee nama meeqaan galchaa jiraata afaanii rakkoon qabdu ni dalagatti naaggee isaa jechaa jirti ni dheeyita moo hin dheeyituudha amma gabaabdumatti. Jaalibsaa akkana laal. Amma shaggituuni. Amoon hin dhaqaaf hin dhaqoo dubbattu obsi sabbooname. Arafaat ni dheeyita moo hin dheeyitu nu adda baasi. Ani jaalibsaa dhageeffadhu ani shukriyaa ta'e isii ta'e waannaan hojii tiyya sii galee hojii galuu barbaada. Sanii wanni adda addaan geessu. Amma miliyyoon achuma teessee waraqaa siin itti ergitu achumaa dalagaa haa deemmattu jette.
karaa gabaabaa si galee? Nan deema. Okay. Ani anuma. Arafaatiin sagalee irraa gatti qeessi jiin. Arafaa sagalee irraa gatti qeeffadhooti. Okay. Amma isiin niin deemaa itti dalagaa tana. Okay, dalagaa tana haa deemtu moo mee akkam jettate akka nama tokkotti miciyoon tun kunoo si bira teesseeti dalagaa niin galchaa ni dalagatti afaan wallaaluu rakkoon qabdu jette. Paakistaanii taatullee haa bira dalagattu jettee hin afaan bartu. Akkam jettate? Ani dalagachuu nuti mana akkuma isin dalagattuu barbaanne jechuudha. Isa wayii jechuudha afaan illee ingiliffaa isin jettu irraa fagoo irti arafaati. Duratti hin dhageessan itti dadhabeen barsiisan jechuudha. Arabii hin dhageesse arafaat amma. Silaa jechuudha. Arra tana hojii galchitee dasna jaa ture. Amma waraqaa isummaan arafaat hojii haa galchitu guyyaa aladaaf isiniin keessatti. Kan hojii itti dhabeeti isin arafaati hojii haa keessatti. Isin irratti haa jirtu. Amma warri Dubaay nusuu miti jette. Nusuu miti. Ani warra Oromoon guutuu nu namni ajjala yeroo kana beekuu qaba jechuudha. Okay, Arafaan ichuma jirti. Biziidha turte. Okay, amma dhagaye ani anuma dhagaye wayii si mamma. Namni nama galchee itti ilaalan. Ne ani anuma laalo ni gabaabsina. Isiin haa jettuu dhiisi. Isiin Oromoo Dubaay keessaayi. Amma miciyyoon manuma kee teessee dalagaa geessitee dalagattee ilaaltee yoo dalagaan ta'uu fi diddee mana keetti deebitee lafti sunillee naan taane. Mana keetti deebitee dalagaan naan taane. Balleessa kiyya arafaatoodhaaf fuulaan tiyya banaadha jechuudha. Arafaati fuulaan tiyya banaadha akka nama kamittu abadan arafaat jechuun baasii takka na bira rakkoo takka hin qabu. Arafaati jechuudha mataa kiyya gubba jirti. Nama kiyya waan hunda jechuudha. Isa okay. Yani ani rakkoo takka wanni dubbachuu barbaade asirratti jechuudha. Tura sila maafuzaan seenuu dandeessee jechuun das jaa ture bayaanii fi maafuzaan sila jiraatanii das na irratti jechuudha. Warri biiroo qabna ja'anii godha. Yani ani waan na dubbiseen dubbachuun jira jechuudha. Warri biiroo qaraamaa keessa nama galchanii ani nama meeqaan tam qaraamaa jechuudha. Sinii galee nama meeqaan tam kakkisii qabuyyuu irraa kaasuu danda'a. Miti jechuu barbaadeen arafoot illee jechuudha. Arafaatun faamilii oggutaa akkana dubbisame. Afaan immoo already barataatti. Oi. Kuma takkitti. Ani yoose. Laal akkana. Imuuti irraa namuun kaafatina. Takkitti tana malee isinitti hin dubbadhuan. Laal anu karaa malee ittiin fudhatin warra Dubaay hogguu yattu sin jenne shaggituun. Shaggituun as jala teesseeti yeroo dheeraa asitti wal mari'an. Asitti haasooyin. Furmaanni keenya deemee wanni ta'e arafaat yoo iqaamaa tana kafiila irra jijjiirte malee yoo xalabaa seente malee atis bayaanis wanni irratti walii galle dhumarratti yoo iqaamaa tana jijjiirte malee dalagaa galchuu hin dandeenyu jettan. Yaalibsaa dhageessitan. Amma miciyyoon tuni shaggituun tuni wanni isiin ol seenteef bakkuma jirtu tanatti aanuma mana sii biratti teessee dalagaa afaan yoo beeku baattees ingiliffaas arabiis yoo beeku baattees achuma taa'ee dalagaa laalee fi niin ergaa jette dalagaa tana jechuudha. Amma bakka sanatti arafaatis dalagaan barbaannaan dalagaa taanaan naa dhufnaan niin deemaa jette. Amma as keessatti wanni takka waan atis ni miite jedhamu jiru. Mana keetiin sossootu. Sibiraan sossootu. Dalagaa ni geessi. Dalagaan nama dallaala amma fakkeenyaaf namuu dallaala. Dallaala kana karra buutuu jira namni. Haaluma saniin akka walirra laaftutu jira. Karaan isii biraan argamee yoo galchite miciyyoon tun intala Oromooti isin hundi tokko wal mari'attaniituma akkasitti ergitan. Yaala lakkoofsa tokko dha. Igaltee ankanaan ja'a Abu Sabraddiin. Furmaanni karaa kanaan dhufee yoo miyyummaan tunu akkasitti wajjin amma ani anuma ta'etu tuni waqtiidhaatti yeroo hundaa'u isii banaadhaa jette haa galatoomtu wanni guddaan sani hanga isiin dalagaa sanuu harkattoo osoo tasaa kaasiin goone
Anga obboleettiin teenyatuun haa taatu karaa biraatiin dalagaa harkattuu isin yoo ibsiteef rakkoo tokko hin qabu. Ani anumaan ammoo ulaan xiyya manaaf eegatteef galatoomii wanni barbaachisaan ammoo arafaat hojiin harkamnaan hin seenee geette osoo ani xiqqishoo wanni hin jeef maal beektan jedha keenya isinillee dhageeffadheen jira. Fiizaa kana dheengadda wanni sun